Kanaaf afaan faajjii jijjiirama fakkaattu yeroo xiqqoo qofaa fi uummanni keenya bitamuu malee tokkummaa fi walqixxummaa akka sabaatti impaayiritii keessa moggaa lamaan diimtuu gidduu magariisaa egaa garaachi aduu handhuurri ishee odaa gubbaarraanii diimtuu urjii qarashanii suni akka akeekaa fi kaayyoo abaa'ooni Oromoof qabu sanatti Oromiyaa keessatti gadin dhaabbanne. Sirni cunqursaa gita bittaa impaayiritii keessatti fedhii impaayiritii kaleessa irratti ijaaramtee tiksaa jiru bakkaa ka'ee sirna Oromoon barbaadu aadaa duudhaa seenaa fi hiree Oromoo calaqqisiisu inni kaleessa lafee fi dhiigni lubbuun kumni kitil itti kitimamee suni bakka gahee sirni haaraan inni cunqursaa bakkaa kaasee tokkummaa walqixxummaa bilisummaa fi dimookiraasii nagaa waaraatti amanu bakka hin geenye. Kun ni mul'ata jechuudha. Kanaaf afaan faajjii jijjiirama fakkaattu yeroo xiqqoo qofaa fi uummanni keenya bitamuu malee tokkummaa fi walqixxummaa akka sabaatti impaayiritii keessatti hin jiraanne dhiitamuu malee nagaan bahee galuu hin beekne uummata gabbaree buluu malee hansaarratti ajajee abboomee hin bulle uummata akkasii kana gabrummaan garmalee ittiin taphachuurraa barnoota hiree dhabuurraa shirri bara dheeraa Oromoo fi Oromummaa Oromiyaa aadaasaa seenaasaa afaansaa balleessuuf itti duulame hedduuni Oromoo akka Oromootti ititee akka sabaatti saba tokko ta'ee biyya tokkoon qabadhee waliin jiraachuurraa kutaa ganda amantii wal waamaa ture kana keessatti yeroo gabaabaa tokko keessatti kaateetu kaleessa sirba warraaqsaa kan namni hedduun sirbee ittiin ajjeefame namni hedduun immoo sirba sana dhaggeeffatee ittiin hidhame alaabaa akka kanaatti har'a fannisne osoo hin taane callee isaallee yookaan immoo bifuma iskarfii faatiin tolfatee namni ittiin deemuun yakka ta'e daqiiqaama tokko keessatti ka'anii yeroo alaabaa sana nama uffisan sirba kaleessa reediyoo faa yookaan immoo manatti teeppii faatiin kaasettii isa nyaatu sana fooxaa faa awusaa yookaan birdilbisii gurguddaa faa irra kaa'ee namni dhaggeeffataa ture jechuudha. Qaqqabneerra maadheengas duma dhiyoodha kun. Inni kun har'a takkaamaan ka'eetu jiippaa siifaatti montaarboofaatti hidhamee Oromiyaa keessatti sirbifiisamuu gaafa jalqabu namni waan guddaa argee hin beeknee fi rakkoo xixiqqoo kanaanuu dararamaa ture yennoo si'uma takkatti ka'ee alaabaanii suuqii keessatti yookaan dunkaana keessatti afamee lafarratti bitamee akki barbaadetti namni faashinii godhee hodhisiisee uffatee otoo hin gaafatamiin deemu yeroo muraasaa fi bilisummaa nutti fakkaatee jechuudha. Inni kuni yoo hubatee ilaale malee namni otoo hin hubatiini miiraan oofamuu fi kana kaleessa argineen beeknu itti duune itti hidhamne ani kana arguun koo kana booddee otoo hin du'eeyyuu Oromoo akkas jechaa ture jira miti hiree jaallan osoo hin du'eeyyuu ani kana booddee nama kana jechuun waan barbaadaa turre baay'inaan hin beeknu turre jechuudha warruma itti qabsaa'ee maatiin qabsaa'ota xiqqoo itti badaa ture sanatu hubata waan ta'eef warri kun immoo yeroo sana miira keessa galuu sabaa baay'ina sanaanii dhala qabsootii bilisummaa Oromootti gufuu taatanii akkasi dheedhameetu deebi'eetuma Oromoon egaa Oromootti dhagaa walitti guuree jechuudha. Nuti biyya qabna saba guddicha kana sanuu saba guddaa miileen amma kana afaan tokkicha dubbatu saba waa waliin qabu malee waa waliin dhabellee hin qabne saba tokkummaan isaa tokkummaa gatii tokko ta'uu qabnuuf osoo hin taane tokkummaa uumamaan qabuuti. Sabni akkasii kuni saba silaa waan xiqqoo tokko waan xiqqoon sun iyyuu silaa namni iddoorraa fidee yookaan diidaa fidee kenneefii hin jiru. Mana hidhaarraa namni hennaa hiikame jalqabumayyuu hidhamuun irra hin turre. Kanaafi mana hidhaarraa na hiike mootummaan suni mootummichi jalqabumayyuu si hidhuun qabu waan ta'eefi bakka kee hidhamuun kan isarra ture isa waan ta'eefi sanaan mirqaanuu fi gammaduu daangaa darbinee dhiichisuutiin biyyi bilisoomteetti nutti fakkaachuun suni irra hin turre ture jechuudha. Kanaaf haala akkasii keessatti abbootiin keenyi warri gabrummaa hundeen buqqisnaa dadhabnummoo ilmaan itti guddisna jedhe suni machii sana keessa akkamitti seenee uummanni kallattii kamiiniyyuu uummanni uummata miiraan yeroo socho'utu jira
Maaliifi xaliilawee wal dhagahee nam tokko jalatti miti uummanni iddoo jirurraati miira isatti dhagahamee fi akka isatti fakkaateenidha gadi baha. Pirinsipiliit immoo jira. Seerri sagantaan siyaasaa heerri kaahametu jira. Machii sana keessa otoo hin galamiin dhaabbatanii akka ilaaluu dandahanii fi qabsoo waggoota 50, 40, 45 kana keessatti gaggeessaa turantu jira. Bakka hedduutti mucucaataniiru, jiila qabu turanii, akkamittiin akkas ta'anii jenneetu komii irraa dhiyeeffanne jechuu abbootii keenya kan. Malee jibba miti. Erga komii irraa dhiyeeffanne immoo egaa isin hundeen buqqisuu hin dandeenye ilmaan itti guddisuu immoo dandeessaniittu ofii keessan erga hundeen hin buqqisne ilmaan itti guddistanii nutti dabarsitanii barri keessa jirruyyuu umurii keessa waliin hin deemu. Haalli ammatti jirumuyyuu Oromiyaa isin waggaa 20-30 irraa fagaattan kana diinni akkamittiin qabee ture. Ilmaan Oromoo biyya keessa jiraniyyuu hubannaa ilmaan Oromootu seetaappii sammuu ilmaan Oromootu consciousnessiin Oromoo Oromummaaniyyuu akkamittiin akka jiru irraa fagaattanii turtan waan ta'eef nurraa callisaa nuu taa'a. Isin seeruma keessas immoo jira jechuu akka gadaattis jira akkuma addi bilisummaa Oromoo qabuttis jira. Yuubatu jira jechuu hin gadamoo jahaa jechuu. Tinkitaan kan seedhameetiniini warra gorsitoota ta'anii nu gorsaa taa'a dhiisa kan lafee cabuu danda'u kan dhiigni dhangala'uu danda'u umuriin keenya ka heeyyamu ka fiignee harkaan qabnu fiignee jalaa baanu nuti umuriin keenya amma bara keenya gadaan keessan immoo gadaa gorsaati gadaa teessanii ela ijoollee humni ganama dhufaa yaanni immoo galgala dhufaa. Nuti kunoo bara humna keenya waan hojjenne immoo guduunfachuu dadhabne yaanni immoo nuu dhufee jira yaada kana immoo humna keessanitti daballee guduunfuu dandeenya nuun jedhaadha jenne. Namni hedduun egaa gabrummaa keessa turre beektu gabrummaa turamee kana baay'ee dheeraadha gabrummaan kun. Gaafa cabiinsa walloo tokko jedhamee cabirraa kaasee hanga har'aatti egaa waggaa 150 jennu kana dhaqqabeera. Oromooni cabinsa walloo durasi mootota habashootaa waliin baay'ee wal lolaa ture jechuudha. Kanaaf gabrummaan sammuu keenya irratti bara hamma kana dhaloota 2 hanga 3 nurratti hojjete suni namni maatiin isaa faca'uurraa namni hojjetee waa kuufachuu dadhabuurraa namni biyya keessatti nagaan bahee nagaan galee qabeenya horachuu dadhabuurraa qabsoo keessatti umurii gubuu godaanaa baqachaa hidhamaa jiraachuurraati rakkina baay'ee keessa jira jechuudha. Isas ni hubanna akka dhalootaatti hubachuu hin dadhabne. Inni kun immoo qabsoo keessa turtanii qabsootu sana sin godhee qabsootu har'a dhabduu sin godhee qabsootu har'a akka waa hin guduunfanne sin godhee jireenya keessan golgoleesse. Kanaaf immoo daa'imni nuti har'a jirru kuni ilmaan sin dhalchitan kuni dhaloonni dirreerra jirru kuni hiree isin qabdanii fi kaleessa dhabdanii har'a immoo ittiin jiraachuu dadhabdanii gabrummaa keessatti itoo qabdanii haati dhiiraa deessuu taate itoo deessee jirtu immoo maseentuu taate dachee Oromiyaa taadhii magariisa badhaatu akkasii kanarratti immoo Oromoon silaa dilbii safaruu danda'u gumbiinsaa qullaa ta'e kuni rakkoo qabaa jechuudha. Waa barbaada nama nyaatee buluusa barbaachisa yoo waan kaanillee isa luxury ta'e isa kan konkolaataa kan manaa kan jireenya biraallee yoo dhabe qoonqoo isaatti ilmaan guddifachuu yoo dadhabellee akka nama dhuunfaattiyyuu jiraachuu akkaataan inni itti dadhabu akka jirus ni hubanna hin hubannuu miti jechuudha. Kanarraa kan ka'ee bakka adda addaatti isuma kaleessa baratame sanaanii adeemamuun hin dandahamu. Egaa barnoota irra turre kana walumaan turre qondaala waraanaa ofii dirree irratti dirree immoo biyya ormaa osoo hin deemin dirree sabasaa dirree biyyasaa lafa dhoqqee irratti bukeesse corroqa irratti walitti facaasee biyyoo daakee qodaa taphatee guddate keessatti deebi'ee lafa beeku xurree ishee beeku loon keessa tikse achi keessatti qondaala ta'e deebi'ee waraanni kun waan ta'eef biyya ormaas hin dhaqne nama ormaas hin barbaanne waliin wal barsiisaa waliin sirna tolfataa maaliif kana jechaa jira gidduu jejjeeqamuu daddaaqamuu raafamuu mooraa qabsoo dhufe keessatti sirna waa tolfachuu sirna islaa dhaabni keenya kaleessa sirna godhee adeemsisaa ture sana yeroo burjaajiin dhufee fi namni miseensi qondaalli hoogganaan inni bulchiinsa irra jiru inni dinagdee irra jiru hundumti isaa bakkaa kakka'uurraati
baay'ee waan gufuu ta'e hedduu keessa dabarree jechuudha. Gufuu sana keessa darbaa dhufnee sirreeffachaa qaliila gochaadha deemne. Namni keenya gaa isa kana jala deemuu dadhabuu fi akkuma kaleessaa fi harcaatii kaleessaatiin wal harcaasaa akka deemamu barbaaduun tokko jira. Inni kuni rakkina keessan ni hubanna. Kan kanas hin taasise sila mormi abbaa hin baanne haacisuu jetti Oromoon. Mormi mataa abbaa hin baanne. Morma keessantu mataa keessan baatuu dadhabee osoo hin taane morma keessantu mataa irratti gaaffii sabaa ba'aa sabaa baataa ture. Isa sin hubanna waan ta'eef bakka jirtanitti isini kabajaa nuuf qabdu taa'aa qabsoo nutu gaggeessaa jireenya keessan dhuunfaa immoo gaggeeffachuu hin dadhabiina. Namni tokko nyaatee buluu hin dadhabu. Namni gaaffii sabaa ba'aa sabaayyuu baachuu danda'u. Ofiisaa akka dhuunfaatti of jiraachisuu hin dadhabu. Of jiraachisaatii sirna itti godhanna. Harcaatii kaleessa ture qabsoo silaa itti dhufnee nu barsiistanii sinirraa dhaalle burjaajii hamtuu diinni keenya mala maltee shira dandeettii waa hunduma nu caaluutinis haa ta'u nagaa barbaacha Oromoon silaayyuu nagaa saba Oromoo jechuun konspaayireesii yookaan shira namarratti darbee dalaguu miti. Kansaa isa irratti dalagame deeffachuuf iyyuu uummata shira hin dalagne uummata nagaa jaalatu uummata tasgabbii jaalatu. Ummati akkasii immoo ollaa inni bira jirutu ollaa akkasaatii miti. Kanaafi nuti bara nagaa barbaannutti warra lola barbaadu, bara tasgabbii barbaannutti warra jeequmsa barbaadu, yeroo walqixxummaa barbaannutti warra olaantummaa saba tokkoo amantii tokkoo fi afaan tokkoo aadaa tokkoo barbaadu ummata akkasii bira saba jiru waan ta'eef yoo nu injifatanillee nun ajaa'ibu jechuudha. Injifatamuun keenya injifatamuu shira hamtuu waan ga'ee namarratti dalaguu dhiisuutiini jechuudha. Kanaafi haala akkasii keessatti injifatamuun suni jeequmsa nutti fideera. Jeequmsa kana immoo dhaloota jiile isinirraa argee baree dhaloota akkasiitu harkaa qaba waan ta'eef haa sirreeffatu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo ABO isa jaarmiyaa siyaasaa bu'uureffamee waraanas tolche, dinagdees tolche, siyaasas tolche waraanichi hundumti isaayyuu wal ta'ee ABO kana ofitti fudhatee waraanas ta'ee hunduma isaa ta'ee hojjechuu ni danda'a. Dirree namaa deemus, biyya namaa deemus, barsiisaa namaas, leenjisaa namaas dhaloota barbaadu miti. Jennee akkasittiin deemne hanga wal dhageenye irra hanga wal hin dhageenye immoo inni sunis sila kaaseeraa jechuudha. Maatii tokko keessatti iyyuu ijoolleen sadii afuriyyuu maatii silaa akka isheen guddachuu barbaadutti guddachuu fi dhiisuu ni malti jechuudha. Ijoolleen haadha abbaan tokko mana tokko keessatti guddatteeyyu. Kanaafi siichis fuuldurattis inni akkasii kun itti fufa. Amma waggaa 50 kana nuti kan kabajnu waggaa 50michi warri kaleessaa gaafa jalqabanii duwwaarraa innaan jedhu qabsoo bilisummaa Oromootu hin jiru osoo hin taane sirna itti gochuu, jaarmiyaa itti gochuu, waraana itti tolchuu, jaarmiyaa siyaasaa, waraanaa, dinagdee, meeshaa itti barbaadu, hidhannoo sammuu itti barbaadu, hidhannoo mudhii itti barbaadu duwwaarraati jalqabanii jechuudha. Kanaaf iyyuu abbootiin keenyi biyya Sumaalee kan dhaqanii, biyya Yemanii kan dhaqanii, biyya Iraaqii, biyya Sooriyaa kan dhaqanii, biyyuma isaanitti dhiyaattu, biyyarraa biyyatti iyyuu miti, ardiirraa ardiitti kan deemanii. Kanaaf iyyuuti Oromummaan gaafasii akka isheen mi'ooftu warri beeku, wallaahi ani qawwee barbaacha, qawwee argachuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuu fi Oromoo ta'ee manaa baheen immoo qawwee argachuuf jecha Somaalee ta'ee manatti hin deebi'u. Oromummaan hanga kanaa mi'ooftu turte jechuudha. Warri kun hundumtiyyuu zeeroorraa ka'anii gaafas qabsoo Oromoo isa burjaajahee faca'ee ganda gandaan akka kutaatti, akka amantiitti, akkuma walitti dhiyaatutti bakkuma jiruuni gabrummaa isatti dhufte ofirraa qolachuuf tattaafataa ture jechuudha. Oromoon isa kana iddoo tokko itti godhaniitu Oromoon akka Oromootti kutaa kamirraayyuu haa dhalatu, amantii kamiyyuu haa qabaatu, jiruuf jireenya kamuu keessaa haa dhufu, laga kamuu haa ce'u, Oromiyaa waan jettu jirti, daangaa qabdi, biyya saba qabdi, saba Oromooti, afaan qabdi, afaan Oromooti. Akkasittiin biyya qabdi, biyya Oromooti, Oromiyaa dheedhameetiniini tolchuu fi zeeroorraa ka'anii hojjetan. Itoo isaan hin hojjenne ta'ee nuti har'a waggaa 50 jenne umuriin keenya yoo waggaa 50 hin ta'u. Namni as keessaa 50 ta'u yoo jiraate barsiisaa faa yoo ta'e malee barsiisa 50 asi. 50 namni guuteeru iyyuu hin jiru jechuudha.
Isaan immoo otoo nuti hin dhalatiini har'a warri qondaala jennee hoggana qaama qabsoo kanaati jennee ijoolleen kun qabsoo ofitti fudhanne isaan irraa dhaalle jennu otoo nuti hin dhalatiin qabsoo irra turan waan ta'eef umuriin isaanii qabsootti gubate kun xiqqaa miti guddaadha jechuudha. Galata immoo nurraa hin qaban. Isaanis nutiin hin galateeffatan nutis isaan irraa galata hin qabnu. Harki dabaree wal dhiqa. Harki dabaree wal dhiqaanii isaan haa dadhaban iyyuu malee Oromummaa akka dhaallu. Oromoo ta'uu keenya. Sabni keenya saba Oromoo akka ta'e, biyyi keenya Oromiyaa akka taate, afaan Oromoo akka dubbannu saba guddicha sirna gadaallee qabu ture, safuu aadaa, duudhaa saba qabu ture akka ta'an nu barsiisaniiru. Isa isaan nu barsiisan nuti immoo fudhannee kudhaammannee qabsoo hojjechaa jirra. Isaan nu barsiisanii nuti isaan irraa kudhaammannee harki dabaree wal dhiqeeraa jechuudha. Kanaaf waggaa 50 kana amma 2023 ji'a kana guutuusaa amma nuti barnoota dhufnee barnoota irratti jaaldaandiin dhufee asitti nu qabatee kana jira jennaan carraa jiruuni maaliif jennaan guutuu Oromiyaa keessatti waraanadha sochoosaa namni si'a tokkotti iddoo tokkotti akka kanaatti argamuu hin danda'u carraa kanatti dhimma baheetu asitti argamne jennaani egaa qophii maaliin feesisu waraanni lafuma dhukaasnitti dhuka'etti akka barsiisa battalaqaa podheen lola waan ta'eef kanaaf egaa akkasittiin jalqabne malee inni kun guutummaa Oromiyaatti ni kabajamaa waggaa kana guutuyyuu jechuudha. Waggaa 50 jechuun egaa warri maal jedhan golden jubileedha. Golden jubileedha jechuudha. Waan silaa sagantaa adda addaan kabajamuu waraanni iddoo jiru hundumaatti kabajuu danda'u, uummanni keenya keessa jirus ala jirus kabajuu danda'u, qabsoo waggaa 50 tirattee dhuftee kufaatii hedduu keessas gadi buutee qilee seentee injifannoo baay'ees galmeessitee fiixee tabbaatti baatee sababiin isaas warraaqsi immoo akkasuma in kufaa in ka'aa adeemsa keessa daddaaqama ni qaba injifannoo ni qaba xumura irratti garuu galmasaa inuma gahaa ammoo dhaloonni kun dhaloota waan sana suufaa jiru foolii bilisummaa walabummaa birmadummaa Oromiyaa sana fiduu inum dandeenya suufuuttis jirra dhaloota waan sana hojjechuu jirudha kanaaf waggaan 50 kuni nuti warra carraa qabu warra lubbuun hafee waggaa kana argee gaafa nuti hin dhalatiin qabsoo bu'uureffame har'a waggaa 50 kabajuu jechuuni carraa qabeessa nu taasisa ammoo egaa jaallam bakka adda addaa jirani lafee cabaa dhiiga dhangala'aa jiru sa'aatii nuti carraa kana argannutti borummoo asii baanee lafee cabnaa dhiiga dhangalaanaa lubbuu dhabna hiree qabsooti inni mudata kanaaf waggaa 50 kana akka fedhetti nuti arganneerra iddoo tokko teenyee waliin kabajuu kanaaf carroomneerra waan ta'eef nama gammachiisa egaa iddoo adda addaatti immoo sagantaa adda addaatiin carraasaa yoo arganne kabajuu carraasaa yoo arganne immoo warri carraasaa argate kabajuu yaadachuu fi qabsoon bu'aa bayii meeqa keessa tarkaanfatee as ga'ee nutti kenname kun immoo akka inni galma ga'uuf gootummaa xiiqii of kenniinsa murannoo diina irratti gara laafina tokko malee gara jabinaan saba keenyaaf immoo garaa laafnee qabsoo kana guduunfuu warra danda'u nu taasisu waggaa 50 qabsoo tirataa dhufe kana waggaa 50 guutuu kana immoo Oromoof Oromiyaaf Oromummaa qabsoo tikse kana tiksuuf immoo gatii maallaqaa osoo hin taane kan jijjiirraa hin qabne gatii lubbuu itti kennuu kana haala kamiiniyyuu bifa inni duuba ilaaluu hin dandeenye ofirra garagaluu hin dandeenye duubatti sigigaachuu hin dandeenyeeni guduunfaa itti gochuu fuulduratti furgaasuu fi Oromooni inni Oromiyaa keessa jiru waliin dhiigaa jirra nu nyaachisuu nu obaasuu daandii nu argisiisuu miti walumaanuu ka arguu jirru battala waliin qabannee dhukaasee wareegamee lafee isaatiin biyya isaa ijaarrataa jira qonnaan bulaan jenne barsiisaan jenne barataan jenne hojjetaa mootummaan jenne inni kuni yeroo kamuu caalaa du'aa jiraachuurra yookaan immoo fayyaa du'anii jireenya gadadoo jireenya garmalee qaaniin guutamee fi osoo qabanii beela'u jireenya akkasii jiraachuurra qaanii isa hin qabne gabrummaa didatanii bilisummaa yoo arguullee baatanii bilisoomuu baatanii osoo gabrummaa hin fudhatiin wareegamanii ekeraan ofiillee boqonnaa qabaanni biyya keessaa akkasii qaanii keessa hin jirru lolachuu falmachuu jilgeenfachuu diduutti jirra namaaf ergamuu
cooma namaa gabbaruu, booka namaa gabbaruu, damma namaa gabbaruu, midhaan namaa safaruu, dilbii namaa safaruu, tumaamessa korbeessa namaa qaluutti hin jirru. Didanneerraa hankeenya jechaatti jirra. Hankeenya geessinee safarree namaa laanne akaafaan laanne fal'aanaan irraan safarannu. Isa kanatti jirra waan ta'eef qabsoon immoo qabsoodha. Inni kun kan biyyoonni biraa feetii ta'uuf yookaan biyya ta'uuf waggoota 100 dura, 150 dura, 200 duradha dalagani nuti reef har'a bira geenyeetu dalaguu jirrarraa kan hafe raajii yookaan baatuun baatee nurratti wanti addaa bahe hin jiru. Inni biyya alaa jiru qabsoo hanga butuu danda'us, hanga balleessuu danda'us yookaan immoo waan tokko yoo hanga jijjiiruu hin dandeenyes qaba. Garuu yoo Oromoo wal taatee tokko taatee afaan tokko dubbattee akka bishaanii bo'oo tokko keessa dhangalaate inni abbootiin keenya kaleessa jedhani Oromoo yoo tokkoome qawwee yookaan gaachana yookaan eeboo kaasuu san barbaachisu tulluutti ol ba'ee fincaan isaatu yoo fincaa'ee fincaan isaa lolaa ta'ee diina isaa galaanatti naqaa jechaa turani. Tarsiimoo akkasii sammuu qabutu ture bara san. Kanaaf Oromoon isa kana dhaga'ee dhaggeeffatee waan dirree irratti hojjetamu kanarraa abdii qabaatee yoollee gargaaruu dadhabe. Yoollee rasaasa bituu fi dadhabe, qoricha bituu fi dadhabe, homaayyuu gochuu dadhabe, yaada kennuu fi dadhabe, callisee yoo laaleeyyuu gargaarsa. Maali jennaani abaarsa inni nama abaarutti yeroo ofii gubuu dhiisaniitu diina irratti xiyyeeffatanii yeroo gubu waan ta'eef gargaarsa yeroo namaa gubuu dhiiseera. Kan yeroo immoo wanti caalu hin jiru waan ta'eef inni kun akkasittiin ilaalame. Inni kaan immoo fudhatee dhaga'ee bo'oo tokkicha qabsoo bilisummaa Oromoo hireen jirtu waraana bilisummaa Oromooti. Oromoof isa jennu jalatti hiriiree qabsoo akka gaggeessu. Wanni kaleessa waliin jechaa turre baay'ee burjaajii keessa turame waan ta'eef irree fedhaa jechuudha. Irree fedha waan ta'eef gara laafuu nama hin barbaachisu. Laafina isheetu Oromoo akkasittiin akka isheen bara waggaa 150 meeqa kana saba waan kamiinuu isan caalle jalatti aadaatiinis, safuutiinis, duudhaatiinis, lakkoofsa sabummaatiinis, daangaa bal'ina lafaatiinis, qabeenyaanis waanuma kamiinuu saba isan caalle kanaan gabroome hanga ammaa teenya waan ta'eef qaanii akkasii baattannee gara laafuun hin danda'amu hin taatus. Sirna dhablummaa baxaraanummaa fi akka bartee fi akka barbaaddee ta'uun sun immoo Oromoo hin tarkaanfachiisu. Saba guddaa hammana ga'u kana dacheensa hangana bal'attu kana qabaa barbaada. Qabanii qajeelchanii hankanaachi hanguma lafti keenya bal'aa ta'ee diinni keenyis qaawwa baay'ee bal'ina kana keessatti hanguma sabni keenya guddaa ta'ee diinni keenyas qaawwa baay'ee guddina keenyaa keessatti argatee ittiin baraan nu cafaqee nu bitee jiraatudha barbaada waan ta'eef qaawwa sana duuchuuf jecha waan hedduun ta'ee darbeera. Uummanni keenya inni ala jiru kunis jireenya qaba. Yoo xiqqaattes yoo guddattes biyya silaa waa qabdu keessa jiraata. Achi taa'ee garuu dirree kanarratti sammuun Oromoo dhaloonni Oromoo akkamitti jiraayyuu kan inni beeku maatii irraa bilbilaan ta'uu danda'a. Odeeffannoo adda addaatiin argata malee nuti dhaloota nurratti hojjetame bara baay'ee dhaloota sammuunuu nu kufee dhaloota Oromummaanuu amma namni Oromummaan hin guddatetti fakkaata. Yeroo ammaa kana Oromummaan gaaffii keessa seeneera. Sabboonummaan Oromoo Oromummaan inni consciousness Oromoon qabaachuu qabuu suni anaannannaan Oromoof anaannatanii sun Oromummaa namni har'a callee wayii alaabaa wayii huccuu aadaa wayii uffachuun Oromummaa ibsuutti fakkaata. Suni calaqqisuu waan caccalaqqii adda addaati akka boonesii yookaan itti dabalaatti ilaalama malee Oromummaan anaannannaanii dhukkubsachuu fi quuqamuun Oromoof qabaatanii har'a Oromiyaa keessatti baay'ee sharafame. Sadarkaatti addunyaa kanarratti immoo namummaanuu akka namaatti maal jennaani har'a teknooloojii waan baay'ee fidee bilbila harkaa keenya irratti waan baay'ee hojjennaa nama wal ajjeesuu fi wal waraanuu gargar qabuu caalaa isanni dhaabbatee wal waraanee dhiiga wal dhangalaasaa jiru waraabbachuun sadarkaa irratti namummaa ta'e keessa jirra waan ta'eef Oromummaanis akkasuma Oromiyaa keessatti Oromoonis waan ta'eeru qaba. Isa itti dhiyaatee jiruuf isa waliin gangalatee waliin bulee waliin kufee waliin ka'eetu argaa jira waan ta'eef mee Oromoo fi Oromiyaan isin fagoo teessanii yaaddanii fi araaddanii fi mararfattan kuni akkatti jiru gaaffaa yookaan kottaa baraa ni danda'ama. Qabsoon bana
Qabsoo yeroo koottaa jennu dhukaasuu qofaa, fiiguu qofaa, bu'uu ce'uu qofaafi miti. Dhufee akkatti Oromoon jirtuu fi akkatti daa'imni kichuun kun har'a Oromiyaa keessatti waraana kaleessa addunyaan kun iyyuu biyyittii impaayeraa kana junior partnerii godhattee ijaarratte gargaarsi meeqaaf meeqa itti bahee waraana ijaarame kana har'a kaampiin kunno nuti as teenya. Har'a kaampiin daqiiqaa 5 kunno asitti leenjifannaa. Har'a kaampiin diinaa kumaatamaan kunno asuma keessa hiriirree hanga Finfinneetti kibbaanis kaabaanis bahaanis dhiyaanis giddu galeessaanis jiraannaa. Kana akkamittiin gootanii itoo quba namatti hin qabiini dhagaa baxxee cubbuu dhiiga dhangala'u lafee cabuu fi lubbuu bahu daa'ima kichuu kanarra kaahurra akkamitti Oromiyaa nuti amma gabrummaa jala jirra bilisummaatti deemnaatii oli qabsoon keenya. Qabsoon nuti amma gochaa jirru waraanni nuti gochaa jirru waraanni amma gaggeessaa jirru gabrummaa jalaa bahuutiin olitti. Kanaaf iyyuu isa kana koottaa ilaalaa dhufanii arguunu waatti gumaachuu qofaa miti ijaan laalanii edaa ilmaan kun akkasitti qabsoo gaggeessu ani waggaa 25 har'aa yeroon biyyaa ba'e waggaa 10 har'aa yeroon biyyaa ba'e Oromiyaan akkas turre har'aa akkas fakkaatti wanti ani quban qabne jirti dhaloonni kun dhaloota akkas ta'eerudha akkasin taanedha jettanii ilaaluun iyyuu daandiin isaanii jira dhufuun ni danda'ama. Warri bilisummaa beeku nama gabroomsee argeeru qabeenya namaa saamee beekeeru yeroo biyyi isaanii waa taate hokkootti rarra'aa gara dirreetti dhufee dhaloota silaa humna qabu yaadammoo hin qabne warri humna itti dhabe immoo yaada qabu akkaataatti isaan lolataa turan laala isinis namuma quba namatti hin qabiina dhiiga dhangala'utti hin qoosiina dhiigni dhangala'u kun guduunfaa inuma argata guduunfaa sana keessatti immoo isinis warruma injifannooti. Oromoo ta'uun keessan qofaan iyyuu warra injifannoo sin taasisa hojjettanis dhiistanis kanaaf iyyuu dhaloota kana ana tokkas godhee abeluutu akkas godhee ani maaf keessaan dhabee yoo ani hin jiraanne akkasii haa baduu haa manca'uu isa harreen jettee keessatti hin ta'iina ka'edhus dhaammachuun hin barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo gaa inni lafee cabuu dhiiga dhangala'uuf lubbuu dhabu iddoo jirutti akkuma jirutti waggaa 50 carraa abbaan argatee jiraate suni yaadachaa abbootiin keenya isin walakkaa xoofoo dhiigdaniittu walakkaa xoofoo immoo itti dhiigaa jirra isa hafe hir'uu ta'e dirba baan immoo geenyeerra dirba jechuun immoo guutee afaan irra ga'ee cambali'uu fi isa dhiyaatee xiqqoomatti buusuu nu gaafata. Ishee kana keessatti burjaajiin akka hin uumamne waraanni nutu walitti aana nutu dirreerra jira nutu rakkoo walii arga madaa walii arga madoofnee madaan keenya raammoo baaftee foolii hamaa fiddee nutu wal dhiqee madaa walii qoorsee wal yaale gidduu keenya hin taa'ina nu jabeessaa malee nun diigiina yoo rakkoo qabaattan immoo qabsootu kanaan sin ga'e. Sanaaf maatii dhabdani sanaaf qabeenya dhabdani Oromoon buusaa gonofaa qabaa sabni kun akkitti wal gargaaruu qabaa maqaa waraanaa waa balleessuu fi waa saamuu miti sin xiqqeessiti qabsoo isinii umurii keessan itti gubdanitti bishaan naqxi namni waan qulqulluu 99 yoo hojjete hamtuu xurii tokko yoo hojjete 99 sanaa namni namaa ilaaluun jiru xurii tokkittii sanaatu seenaa namaatti qabatee haphee ta'ee namatti hafa. Bara meeqa jiraattuu fi shira akkasii hojjettu dhiisaati waggaan 50 kun waan baay'ees itti arganne waan baay'ees itti dhabne yaadannoo bareedaadha dhaloota umuriinis yookaan generation gaappiin dhalates yerootti araaramu haa ta'u jechuu barbaada. Yaaldaandii fayyaa ta'e yeroo kee baay'een fudhadhee namni baay'een hin dhiisu hedheetiin na ilaalaa ture jechuudha. Fayyaa ta'a.